Har'aantanaa waa'ee farniicharoota adda addaa Saayid Arabiyaa Majlis biratti hojjetamanuu fi haala ittiin geessinee mana isaaniitti farrashnu isiniif qabannee dhufneerra. Saayid Arabiyaa Majlis naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Darraa magaalaa Daree irratti hojii Majlis Arabiyaatii fi hojiiwwan mukaa irratti bobba'anii argamna. Hojii mukaa warroonni ajajuu barbaadan maal fa'aa barbaaddu? Mana ijaarradhaa malee bareedina mana keessaniitiif nuyi jirra. Ijoollee ogummaa ciccimaa qabdu of jalatti hiriirsinee hojiiwwan mukaa irratti fi hojiiwwan Arabiyaa Majlisa irratti bobba'anii argamna. Maarree warroonni ajajuu barbaadan karaa sooshaal miidiyaa hundaatiin nu argachuu ni dandeessanii. Warroonni siree salphaa ishii taate ajajuu barbaadan akkasuma gatii madaalawaadhaan sireedhaaf immoo warroonni firaashii boondidii fi firaashii ispoonjii barbaadan hundi isaa iddoo tokkotti ni qopheessina. Majlisa hoo majlisni kun kaaree 10 fudhakkaa kan obboleettii keenyaa gara mana isheetti sireewwanii fi dulaabota ishee wajjin galuuf kan qophaa'anidha. Maarree Saayid Arabiyaa Majlis biraa hojiiwwan Arabiyaa Majlisaatiin wal qabatee isaan wajjin maaltu deema? Boondidiin keenya maal fakkaata? Akkuma argitan kana boondid firaashii inni jedhamu tignasaa 16 haala kanaan qophaa'ee dugda keessaniif boqonnaa akkasiniif kennu tajaajila kennaa jirra. Istaandaardiin isaa baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu. Kanaaf warroonni Arabiyaa Majlisaa ajajachuu barbaadan dursa maal beekuu qabdu? Saayid Arabiyaa Majlis yeroo hundaa maammilootaaf boondidii qulqulluu digaafa isaatii teessoo isaa makaddaa isaa hunda isaa boondidii qulqulluudhaan tajaajila maammilootaaf kennaa akka jiru ni beekama. Waggoottan darban 3 kana keessatti haala ajaa'ibaatiin manni keessan haala kanaan hojjetamee farrashamaatii kan darbe maamiloonni hedduun itti fayyadamtaniitu. Mee maamiloota keenya warroonni majlisa mana keessan bareechifatan akkasuma warroonni viidiyoon kun isin bira dhaqqabe isinillee yaada keessan koomentii irratti nuuf barreessaa. Chaanaalii kana laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan Saayid Arabiyaa Majlis daawwachuu ni dandeessanii. Egaa maamiloota keenya majlisoota adda addaa kanaa fi farniicharoota dizaayinoota adda addaatiin hojjetaman kana kan hojii ji'a darban kana keessa hojii ji'a tokko kana keessatti hojjetamani kan isin daawwachiisa jiru. Namoonni baay'een gaa tajaajila Saayid Arabiyaa Majlis argataniiru. Hanga mana isaaniittis qabannee deemnee farrashneef irraa firaasha isaanii waliin jechuudha. Kanaafuu warroonni mufaaja kennullee barbaadan akkasuma Majlis Arabiyaa maachii Majlis afaasaa maggaarajaa isaa waliinillee maachii nu haa ta'u warroonni jechuu barbaadan gaa akka isin barbaadanitti nu isin keessummeessina jechuudha Saayid Arabiyaa Majlis. Kanaafuu har'aan tanas akkuma argaa jirtan kana gaa kan torban darban kana keessa hojjetamanii gara mana isaaniitti galan kan isiniif dhiyeessaa jiru jechuudha. Kana gaa hojjechiisuudhaan duratti maal beekuu qabdan? Gara fuulduraa irratti warroonni Majlisa Arabiyaa hojjechiisuu barbaadan jalqabaa istaandaardii boondidii beekuu qabdan. Akkasuma uffanni isaallee uffata turkii ta'uu qabaa. Yeroo miiccamu kan hin addaanne kan hin ciccinne jechuudha. Kanaafuu uffatonnis halluu adda addaa kanaan akkuma argaa jirtan kanatti qophaa'aniiru. Egaa maaltu jira isin jettanii qofa nu daawwattanuuf gaarraan tana isin daawwachiisuun deema. Sirriitti hanga dhumaatti ilaalaa. Makaddaawwanii sadarkaa isaaniitti isin daawwachiisna. Kottan waliin. Saayid Arabiyaa Majlis boondidiiwwan argaa jirtan kun gaa sadarkaa isaatiin kan dhiyaatan ji'a Ramadaanatiif qophii goonee kan xumurredha. Eeyyanii Saayid Arabiyaa Majlis maggaarajaa wajjin majlisa isaa maachii goone qopheessinu halluu adda addaatiin na qophaa'an nunis itti gammannaa isinillee itti gammadaa akka jirtan ni beekna. Kanaafuu nunis akkuma argitan kanaan gaa jajjabina isin nu kennitan halluu adda addaatiin hojjetamanii gara mana keessanitti
ni geessina jechuudha. Egaa halluun kan abbaatiin nuyi dizaayinaa isin barbaaddaniin hojjechuu qofa kan nurraa eegamu. Maarree har'aan tanas gaa kinoon kun deemaa jira. Kinoo kan obboleetti keenya sireewwan dulaabawwan tiivistaandiiwwan waliin kan nu ajajtee har'aan tana gara mana isheetti geessinee jirra. Mana ishee keessattis gaa maal fakkaata? Viidiyoo taanuun qabannee ni dhufna. Hanga sanitti chaanaal kana laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan warroota Arabiyaa Majliisaa hojjechiisuudhaaf fedhii qabaniif waliif qoqqoodaa isiniin jenna. Saayid Arabiyaa Majliis iddoon keenya godina Shawaa Kaabaa Aanaa Darraa magaalaa Dariiraatti argama.